Ashama akkam jirtu hordoftoonni YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa isiniin jechuudha. Egaa maatiin Ruutaa Ermeelaan nu tuffattee waan ishiin ta'aa jirtu argitaniitoo jirtu. Yeroo hundi keenya mana hin jirre eeggattee isa biraan gaahila gidduu galteeti kan ishiin akkana godhachaa jirtu. Nutis immoo maatii wajjin teenyee waliigallee haala kanadhaanii kissii irratti banneerra. Kissii jechuun jechuudha afaan Oromootiin kissii miti irratti banneetu jirra jedhaniitoo jiru jechuudha. Isa dhugaa obsineerra akka wanti hundumtuu sirratuu fi eenneerraa Abrahaamis yoo ta'e waan gaarii waan hojjechaa jiru tokkollee waan qabu miti. Maaliif jennaan inni nama gaa'ela qabu abbaa daa'imaatidha. Seera isaa eegee jiraachuu hin dandeenye. Nuti waan hundumayyuu caal kan jenneef gaa'ela gidduu hin galle hullu jenneeti. Amma garuu humnaa ol ta'e jedhanii jechuudha. Isa dhugaa humnaa ol ta'edhaan jechuudha. Kani Ermeelaa ija qaba jechuudha. Namoonni tokko immoo jechuudha. Ruutaanii abbaa manaa ishii maaliif kabajuu diddee darbattee gadi baastee tanii warri dubbattanis jirtu jechuudha. Inni mee jechuudha Ermeelaadhaan dhaqeetu hin barbaadamu Abrahaamiin hin barbaaddu. Yoo feetu ta'e naaf dhiisi jedhiini jedhee nama hergedha Abrahaami. Akkam gooturee mucaa kun ilaala jedhee gaafa inni dhaqe ol seenni ilaali jettini. Kan dursu ishiidhaam kan dursu haadha manaadha. Haadha manaatu dura dhufe malee mucaa miti kan dura dhufe jechuudha. Haa ta'u malee Abeeliifis bilbilee ishiidhaafis bilbilee argachuudhaaf yaaliin nuti goonee hin jiru yaalleerraa. Garuu argachuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu karaa faranjii argachuu dandeenyedhanii faranjii waamaniitoo jiru jechuudha. Nuti kan si barbaanneef egaa nuti haala kanaan wal arginee hin beeknu yeroo jalqabaati. Isa kanaanis immoo haa ta'u malee wanta Ermeelaan gochaa jirtu argiteetoo jirta. Amma mana dhuftee rukuchuu geessutti dirasiidha. Isa kanaaf immoo nuti obsa fixannee kissii irratti banneerra waan ta'eef waraqaa kana itti nuuf kennedha jechuudha faranjiidhaan jechuudha. Inni immoo ani itti yoon kenne Abrahaam faanaa walitti hin bu'uu otoo ganniin itti kennitee wayyuu jennaanii akkas barbaaddemoo jennaan eeyyuudhee ishii duwwaa yoo osoo hin taane jabaadhuu itti fufii of duuba hin deebi'iini warri jedhan jiru isaanis isaan hin barbaachisaa. Abeelii akkasittiidhaan bahee iddoo siif hin taane lafa jaalalli hin jirre hin dhaabbatini. Ermeelaan si jaalatti jedhee dubbateetoo jira akkasittiin jennaan isa argineerra akkatti inni yaadee dubbate waan beeknu tokkollee hin qabnu. Haa ta'uyyuu malee atumtitti nuu kenneedhanii jechuudha. Yeroo kana keessatti egaa rakkoon hin uumamu jedhee jechuudha. Abrahaami dubbii biraa hin uumu yaada biraa hin kaasu inni jennaanii akaasu kana caala maal kaasaa. Nuti waan hundumayyuu sirreessanii gara jaalalaatti gara jireenyaatti deebi'anii akka waliin jiraatanii fi shoora taphachaa turre. Walii akka isaan galanii fi karaa banaa turre. Karaa sanatti immoo inni fayyadamaa hin turre. Irra caalayyuu baay'isaa wanta jibbisiisaa dirasii hanga ta'utti kan inni adeemsisaa jiru. Kanaa ol immoo waan dubbatus qabataanaan haa dubbatu waan jedhus qabataanaan haa jedhu akka barbaade haa dubbatu jedhaniitoo jiru jechuudha. Kana jechuun dhugaa dubbachuuf maatiin garaa kutatanii garaa murataniitu jechuudha. Namni tokko ilmi dhiiraa tokko haadha isaa yookiin immoo haadhaa fi abbaa ishii wajjiniidhaanii osoo waliin argin osoo mul'iin taasisin hanga kanaatti hanga inni manyitaa beetii galee haadha manaa isaa achitti dubbisu durasitti erga heeyyamanii fi inni immoo tooraan qabachuu wallaalee jaanjaa gochuun hin danda'amu jechuudha.
inna akkasumas immoo inni amma ruuttaa faana miti kan jiru faranjuun qalbiin isaa yaanni isaa Hermeellaa faanadha kan jiru akkasumadhaani as jedha malee jedhe sirrii argitanii yaada isaa jechuudha hubatameera jechuudha isaan akkanuma dhama'aa jiru malee akkanuma wanni ta'aa jiru malee fakkeessuma ruuttaa bira garmaamaa jira malee lakkaa deemira qalbiidhaan jechuudha. Ammayyuu akka shifaana jiraachaa jiru akka shifaana ta'aa jirudha jechuudha malee adda walirraa hin baane wal quba qabu waliin oolu waliin yeroo dabarsaa jiru jechuudha. Isa kana dhakaayii kanarraadhaan kan ka'e bakka uumamu jedhanii too jiru wanti ta'uu haa ta'uu in ilaalla jedhanii too jiru jechuudha. Maal goona kana caalaa akkamittiidhaanii jedhanii akka waan firashiin hin qabne akka waan nama ishiin hin qabnetti ilaalanii kana caalaas maaltu dhufuu danda'a kana caalaas maaltu uumamuu danda'a wanti hundumtiyyuu uumamee too jira ta'ee too jira jedhanii too jiru jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaa fi an akka kootti baay'ee natti dhaga'ameera dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Tokkoffaa namni tokko yeroo ulfaana rafannee edda deesseen rafannee inni sunis dhufee waamaa inni kunis dhufee waamaa akka barbaadetti jechuudha. Waan barbaade akka dubbatu kan taasisee Abrahaamidha jechuudha. Haati manaan ofii hanga barbaaddeeyyuu amaa yoo taate haadha ilmoo ofii abbaan argee hanga afaan itti banutti jechuudha. Mee nagaadha jettanii yaaddu isin hubadhaametti yaadame isin jechuun jaaladhana baay'ee tokko nama jibbisiisaa. Haatis abbaanis obboloonnis baanii dubbachuu dadhabaniiti miti maaliif yeroo baay'ee waliin jiraatu gaayiladha utubaadha akkasumas lakkuma isaan jedhanillee abbaa malee ilmoo akka ishiin hin guddifneef jenneetidha qobaa shakkan taaneef jenneetidha jedhamee jiru jechuudha. Isa kana ilaalameetidha malee dhaayi miidhamni mucaa isaanii yookiin immoo miidhamni ruuttaa maatii sanatti dhaga'amuu dideetoo miti jechuudha. Isa biraanis immoo kaleessa ruuttaan waan ta'eefin jennaan egarra deebistee fi fudhadhu jechaanii turte jechuudha. Abrahaamidhaan jechuudha. Istoorii ishii irratti hojjetteetti akkasumallee TikTok irratti jechuudha. Ishiin sunis immoo ammoo yookiin deebistee fitoo jirti. Dhiisi kan barbaaddu taanaan jettee irratti sirbiti jechuudha. Mee jechuudha mee ara kuni afuura ulluminaantiidha malee nama ani dhugaa dubbachuudhaaf akkumatti dubbatan iyyuu mee nama dhoowwasiisaa waan jedhamus nama dhabsiisa jechuudha. Dhugaa warrumti isin meeyyuu ruuttaan hin balleessiti jettaniituma Hermeellaa waan gaarii goote jettanii cabdanii jechuudha. Galgala keessa waan ta'uu nu agarsiisu nu jiraachise jechuudha. Isa kanadha ndi si faana jiraadhu malee kan jedhu kan ija babaase hafuura bara dhumaati jechuudha. Kun hafuura bara dhumaatu Hermeellaa irra qoccedee taa'eetu jechuudha. Ati kan kooti anatu si hammata anatu si fudhata dhiisi ishii kan jechaanii jiru jaalala itti fakkeessee jechuudha. Abrahaamidhaan amma godhee irra taa'ee liqimsuudhaaf jechuudha. Abrahaamidhaaf garuu hin galle malee dhaayi kuni nagaa miti. Dubartiin nagaa tokko dhugumaanii bakka qajeeltuun tokko hafuurri ishii nagaa kan ta'e namicha haadha manaa qabu isayyuu mucaa araasii kan qabdu kootti sin fudhadha jettuun kuni qalbiin bakka hafuurri immoo hafuuradha waanuma isaayyuu hin beeku xuraa'ummaa dhaganii inni barbaadu bichaasa kana dhannaayi yamannanyaan baqqaaka inni oluuf dirqamadha seeradha. Mee waan ishiin dubbattu ni ilaalla jedhaniiru waan ishiin haasoftu ni ilaalla achitti waan ishiin himtu innis waan inni jedhaniiru waan haasaan Abrahaam dubbiin danda'u baazawwee innan tapha isa dhugaan siniin jedhenna arabni iyyuu hin hidhama yeroo tokko jechuudha. Dubbatee nama deebitti laattatu miti inaara dafee simmeetaawwi ta'a sun immoo inni haasofti seerrimmoo hin eeyyamu. Akka seera Itoophiyaa keessatti namichi abbaa manaa qabu haadha manaa qabu tokko dubartiin abbaa manaa qabdu tokko dhiira biraa faana kaaffee geessitee affeeruun iyyuu dhorkaa akka ta'edha jechuudha. Amma kiwu jechuun na sagadanna walumaan kana laalloo ta'asaniin jedha gooftaan sinaa eebbisu
eebbifamaa galgalli keessan haa bareedu. Dhugaan sinin jedhe ganama miti galgalli keessan haa bareedu. Shalom.